Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa yookaan oolmaa sharafaa karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan hawalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadhee dhufee hin jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin akkuma jedhamu baankii akka jireen qabadhee dhufa guyyaa har'aa baankii hawaashiin biyyoota 5 jechaadha. Karaa ethio blak marketiin biyyoota 20 karaa baankii hawaashiin immoo gabaabumatti biyyoota 5 jechaadha. Egaa nagaa waaqayyo isin dhageenye nagaan waaqayyo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatanii noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib share laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan share laayik gochuun viidiyoo kanaan gaditti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon kun gabaabaadha jechaadha. Keessattuu immoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa ergatanii fi faayidaa guddaa qaba jechuudha. Keessattuu karaa ethio blak marketiin hin dabalee moo hin qannate jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessa argachuun hin danda'ama jechuudha. Hin dabalee moo hin qannate jettanii daldala isin ergusan gaafachuurra viidiyoo kiyya keessa argachuun hin danda'ama jechuudha. Maaliif kan ol bira qabeetan laala jechuudha. Kan galee ittiin olii fi kanarraa jechuudha. Hin dabalee moo hin qannase kan jedhu jechuudha. Ol bira qabeetan laala jechuudha. Salphumatti ethio blak market guyyaa har'a qannasee jira jechuudha. Guyyaa kalee immoo xiqqoo hin hojjenne guyyaa har'a immoo baay'ee qannasee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi guyyaa har'a karaa ethio blak market biyyoota 20 qabadee dhufe biyyoonni hundumtuu qannasanii jiru jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin illee baankota immoo akkuma jedhe baankii hawaashii jechaadha. Egaa akkuma beekamu biyyoota inni qabadee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hooman rihaala, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Baareen dinaara, Joordaan dinaara, Kuweet dinaara, Chaayinaa yowaanii, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Koronnaa, Swiss baankii, Turkii liiree fi kan kana fakkaatan jechuudha. Salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Karaa baankii hawaashiin immoo biyyoota 5 kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroodha jechuudha. Karaa baankii hawaashiin biyyoota 5 qofaan qabadee dhufe jechuudha. Karaa ethio blak marketiin garuu akkuma jedhe biyyoota 20 jechuudha. Amma salphumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolarii irraa hin ka'a guyyaa har'aarra akkasuma Ameerikaa doolarii irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa ethio blak markeetti yookaan hawalaadhaan birrii 100 fi birrii 81 fi saantiima 82 jechuudha. Doolaarii Ameerikaa tokko jechaadha. Qannasee jira jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaariin jechaadha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin karaa baankii hawaashiin birrii 100 fi birrii 54 fi saantiima 87. Kanaadaa doolaariin tokko karaa ethio blak markeetti yookaan hawalaadhaan jechaadha. Birrii 100 fi birrii 31 fi saantiima 54. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan hawalaadhaan birrii 100 fi birrii 29 fi saantiima 81. Hoomaa rihaalli tokko karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 4 fi birrii 73 fi saantiima 12. Kan itti aanu Duubaa dirhaamiin tokko karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 49 fi saantiima 53 jechuudha. Birriin Duubaa irree qannasee jira jechuudha guyyaa har'aa. Akkasuma immoo Duubaa dirhaamiin karaa baankii hawaashiin birrii 44 fi saantiima 10. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa ethio blak market yookaan hawalaadhaan jechaadha. Birrii 48 fi saantiima 59. Akkasuma Saawud Arabiyaa riyaalli karaa baankii hawaashiin birrii 43 fi saantiima 17. Kan itti aanu Baareen dinaarri tokko karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi birrii 82 fi saantiima 33. Kuweet dinaarri tokko karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 500 fi birrii 87 fi saantiima 83 jechaadha. Birriin Kuweet illee yeroo darbe birrii 600 wayii ture jechaadha. Salphumatti qannasee jira jechuudha. Birriin Kuweet illee jechaadha. Dhugaa birriin Kuweet baay'ee qannasee jira jechuudha. Kan itti aanu Joordaan dinaarri tokko karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 56 fi saantiima 59. Chaayinaa yowaaniin tokko karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 26 fi saantiima 81. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan hawalaadhaan birrii 200 fi birrii 44 fi saantiima 61 jechuudha. Paawundiin illee qannasee jira jechuudha. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin karaa baankii hawaashiin birrii 200 fi birrii 8 fi saantiima 74. Yuuroon tokko karaa ethio blak market.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan hawalaadhaan birrii 200 fi birrii 11 fi saantiima 75. Akkasuma yuuroon tokko karaa baankii hawaashiin birrii 100 fi
birrii 82 fi saantiba 99. Koronnaan tokko karaa Itiyoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 19 fi saantiba 68 jechaadha. Koronnaa yeroo darbe birrii 20 ture jechaadha. Koronnaan illee qannasee jira jechuudha. Kan itti aanu Swiss Bankidha. Swiss Bankiin tokko karaa Itiyoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 birrii 31 fi saantiba 62. Turkii liireen tokko karaa Itiyoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan hawalaadhaan birrii 3 fi saantiba 96. Israa'el shekeliin tokko karaa Itiyoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 64 fi saantiba 28. Kan itti aanu Egyptian poundidha yookaan birrii Egyptii tokko jechaadha. Karaa Itiyoo blackmarketiin birrii 3 fi saantiba 48. Yemen rihaalli tokko karaa Itiyoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 76. Hindii ruupiin tokko karaa Itiyoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 90. Paakistaan ruupiin tokko karaa Itiyoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 65 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo blackmarketiin biyyoonni 20 akkasuma karaa baankii Awwaashiin baankota keessa immoo baankii Awwaashiin biyyoonni 5 kana fakkaatu jechaadha. Akkuma jedhe karaa Itiyoo blackmarketiin guyyaa har'a qannasee jira jechuudha. Guyyaa har'a baay'ee qannasee keessattuu birriin Kuwait baay'ee qannasee jechaadha. Kan biraa immoo kana jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtan jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaa'ii jirtan immoo diinaara biyya sana osoo hin taane doolaari fudhatu jechuudha. Beerut yookaan Libneen illee akkasuma birriin Beerutii paawundii jedhama. Paawundiin Beerut yookaan Libneen baay'ee xiqqoo akka birrii Paakistaanii fi akka birrii Yemenii jechuudha. Salphumatti birrii Itoophiyaatti gadi jechuudha. Birriin Beerut yookaan Libneen jechuudha. Kanaafuu isiniin doolaari fudhatu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee sanan jira jechuudha. Hayyan maqaa isaanii illee hedduutu jiru jechuudha. Kanaafuu isin doolaarota keessaa Ameerikaa doolaariidhaan herreeggatu yookaan saabbatu jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen Ameerikaa doolaariidhaan herreeggatu yookaan saabbatu jechuudha. Fakkeenyaaf karaa Itiyoo blackmarket yoo ergattan guyyaa har'a Ameerikaa doolaariin tokko birrii 100 fi birrii 81 fi saantiba 82 herreeggatu yookaan saabbatu jechuudha. Karaa baankii Awwaashiin immoo yoo ergattanii jechuudha warroonni Joordaanii Beerut yookaan Libneen jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankii Awwaashiin birrii 100 fi birrii 54 fi saantiba 87 jechuudha. Kanaan herreeggatu yookaan saabbatu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtanii diinaara biyya sanii miti jechuudha. Beerut yookaan Libneen immoo paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Paawundiin akkuma jedhe paawundiin baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kan Joordaan immoo doolaara maalifan jedhee doolaari garuu diinaarri garuu doolaara hin caala. Diinaarri biyya Joordaanii doolaari Ameerikaa hin caala jechuudha. Haa ta'uyyuu malee waliigaltee daldaltoota achii fi kan biyya Joordaanii fi kan biyya keenyaati jechuudha. Birrii biyya sanii osoo hin taane doolaariidhaan waliigaleen doolaarota keessa immoo Ameerikaa doolaariidha jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun har'a kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.